jalqaba itu dubbiin kun hin ba'in Mansuur Faatiin nan dawwalee itti himee waraqaan kiyya akka na dura rakkina keessa jiru waraqaa akka hin qabne itti himee sammuu koo akka na dhukkubuun itti himee qoricha fudhachaa akkan jiruun itti himee achi amma biiftuu biraan jira. Biiftuuti yoo amma ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas ta'a. Ishee biraan nyaadhaa, ishee biraan ciisa. Hojiin qabu jechuudha. Inna waraqata koo immoo biyyaa gaafa dhufu intiniidhaan hin dhufe. Ziyaaraadhaan hin dhufe. Maaliif akkam tokko hoteelaan qaban ture, hoteelallee banadheen ture, dalagee waggaa 6 kan hin hojjedhe biyya kogalee akka nam tokko biyyi nagaadha jedhee galee yaa haala yerootiin hojii sana sin hojjenne obboleetti koo na saamee deemee na obboleetti koos na dura ajjeesanii gaafa kana lubbuun koo akka baatu akka mboo barbaade yaa lubbuun nama marara yeroo tokko garuu ammarra gaafan taa'ee ilaalu itu dhufuu baadhe ituma achitti du'eera ta'e bakka biyya abbaa ofii wayya kabiri ijooltu jechuudha. Na abbaan koo immoo dhukkubsata. Yeroo ammaa abbaan koo gara ofiitti deebi'uu hin dandeenye kan inni jiraatu Beddelleedha. Obboleettiin koo erga duute innillee sukkaara isaa dhukkuba. Garuu abbaa kootiif akkamitti abbaa kootiif hanga lubbuun isaa keessa jirutti abbaa kootiif hin jiraadha jedheen kan biyya kana baqadhee jechuudha. Garuu immoo namni biyya kana ergee na fides mana ijaarsaatti nagate itumaan barbaadu hojii mana rifeensaa nan beeka waan ta'eef kanaan dura hojjedheera waan ta'eef mana rifeensaa sana qaxaramee hojjedhe waggaa tokko akkaataa keessa darbee na kuffaa yeroon kufu namichi yeroo hunda ciisuu barbaada hojiin jaallattu dhukkubsatti gaafa biftuun waraqaa koo ilaaltee waraqaan koo badeera gaafa jedhamu biiftuun dawwaltee maaliif kaanser gootaanii ituu isheen sibira hojjettu jennaan na dhukkuba jetti hinjoolle isaanii hin kufti jedhe. Achumaan sababa kanaatiin waraqati kiyya balleessee namichi biiftuun ituu hin jiraanne sila bakka hin lixuyyuu hin beekon dhugaa dubbachuudhaaf. Naa waan akkasitti. Innaa rakkoo keenni jabaa maanni mana madaamaa kan hojjechuu si dhorwe maanni itti mika uummatatti? Inni mana madaamaa na dhowwee aan kufeera. Achiituun mana rifeensaa sana hojjedhu. Naan kufee abbaan giddiyyuu marfee na waraanee ture. Kanaan duras konkolaataan na mudatee haceetu yeroo sanatti na qaqqabee waggaa 5 Ana waggaa tokko Omaaniin jiraatee jechuudha. Konkolaataan na mudatee konkolaataan gaafa na mudatu hacee wajjiniin hidhannoo qabna waan ta'eef ala sanatti haceetu na yaalchisee waggaa tokko nan ciisee waggaa 6 Omaan keessa ture. Waggaa 6 keessa ture. Isa booda haceen akkan Dubaayii dhufu yeroo baay'ee na gorsa ture. Inni bakka dhugaa jira natu bakka sobaa jira. Achi ijoolleetti nanimaa ijoollee bebbeekamootu jiru. Isaanitti nanimaa naan jedhee ture. Achi gara biyya kootitti yookaan immoo biyya kee galiitii waanuma tokko jedhu naan jedhee egaa yaadanni naa kenne ilaaluuf jedheen gara biyyaa galee mudannoon akkasii na mudate asirrallee dhoo'een jira. Fakkeenyaaf kuniin koo na dhimmiira waa hundayyuu haceedhaaf ergeen jira. Amma immoo lammaffammoo nan kufee ituun saaloonii hojjedhu dugda koo na dhukkubaan. Dugda koo na dhukkubaa mana kimee asii deemeera. Okay, wala summaa inni dhukkubni kee maaliif jedhan? Ardiskii as gara faqaraa kooti faqaraa jedhama miti arabiffaan faqaraa jedhama. Mudhii kooti gidduu jechuudha. Na waan guddaa akkan hin kaasne natti himame lammaffaa immoo ni cinqatiin na qabe immoo kan mana kimee na geesse Arabadha. Araba biyya kanaa mataa ishee hojjedhutu na geesse.
Sigale mana kimi jechuudha. Namichi nan geessu ture. Ofii kooti qarshii yeroon qabaadhe nan deema yeroo na dhukkubu. Achumaan qoricha naa kenname. Qoricha ji'a 3 kan hin liqimsu. Torbeetti gizee tokko rafiitii rafuu mataa dhukkubii gar tokkoon qaba. Maagiree hin qaba. Isas waraqaa yoo barbaachisan nan ergaa faceedhaaf. Wanta hundayyuu isa bira jira. Akkumatti dhukkubni kee dhukkuba giriineetii fi dhukkuba cinqatiitii kanatu qaama kee paralaayisii godhaa jechuudha. Yaa amma immoo kaleessamuu kan na mudate kan sitti immoo ani biiftuutuun himne waan si dhibu. Sigale suuqiin ture maaliif yeroo tokko waan hin dhibbadhuuf suuqii dhufeen ta'a. Sigale eessayyuu hin deemu waan ta'eef galgala nan dhufaa suuqii isheen ta'a booda nan gala gara mana. Kaleessa mataa koo na qabe akkana joonjessus wal na godhe biiftuudhaan nan gala gara manaan jedheen. Achiin ishi galii naan jette. Achi gaafan galee qoricha habbaa lamatu fixee habbaa lama taate. Guyyaa lama liqimsine qoricha. Jechuun mee of dhiisee qoricha kanarraa dhaabeen of ilaalaa jechuudha. Achi nakkube achi qorichichuma fudhadheen gadi ciise miilli kooti harki koo nan ajajamu biddilibsii keessatti kanatti of ciniineen taa'e. Maaliin taa'an jira maal